Rakkoo naannoo Amaaraa keessatti dhalatee karaa nagaatiin furuuf ammallee carraan ni jira jechuun mootummaan federaalaa ibsa baasee jira. Naannoo Amaaraatti labsii yeroo muddamaa akka labsamuuf sababa kan ta'e walitti bu'iinsi humnoota nageenya mootummaa fi hidhattoota faannoo fi injaan jidduutti deemaa jiru marii karaa nagaan furmaata argachuu akka danda'u mootummaan ibse. Hojiiwwan waggaa kana keessa hojjete wayitaa gabaasu yaada kana kan dheere tajaajilli nageenya odeeffannoo fi tikaalee biyyaalessaa rakkoo kana furuuf tattaaffii taasisaa akka jiru ibsee jira. Mootummaan federaalaa humni addaa naannolee diigamuun miseensonni gara raayyaa ittisa biyyaa fi caasaalee nageenyaa biyyattii garagaratti akka makaman wayita murteessu rakkoon kun dhalatee ture. Naannoo Amaaraatti diigamuu caasaa humna addaa irratti mormii ka'een hokkorri dhalatee yeroo ammaa sadarkaa yaaddeessaa ga'ee akka jirus beekamee jira. Walitti bu'iinsi humnoota nageenya mootummaa federaalaa fi hidhattoota faannoo jidduutti hammaate humna idilee naannichaatiin to'atamuu waan hin danda'amneef naannichi mootummaan federaalaa deeggarsa gaafatee akka iddoo seenu gaafatee jira. Kanuma wal qabatee manni maree ministeerotaa dhuma torbaan dabre irratti naannoo Amaaraa keessatti labsii yeroo muddamaa labsee ture. Daayirektarri tajaajila nageenya odeeffannoo fi tikaa biyyaalessaa akkasumas walitti qabaan ajaja waliigalaa qajeelfama labsii yeroo muddamaa Obbo Tamasgen Xuruneew dilbata dheengaddaa hoggaa ibsa kanaan humni hidhate kun magaalota Aanalee fi godinoota naannichaa tokko tokko to'achuu deeman. Humni hidhatee naannicha keessa socho'uu kun mootummaa naannoo fi federaalaa humnaan kuffisuuf karoora akka qabu seeranii jiran. Jaarmaan tikaa hojiirra oolmaa labsii kanaa qindeessuu ibsa. Wiixata kaleessaa galgala baaseen hojiiwwan barbaachisoo ta'an hundaa'u raawwachaa jiraachuu ibse. Rakkoo kana karaa mariitiin furuuf ammallee hulaan banaadha jee ibsi mootummaa federaalaa irraa kenname kun. Haa ta'u malee karaa kanarraa dabuun saamicha raawwachuuf garee qindaa'e waliin kanneen socho'an irratti tarkaanfiin barbaachisaan akka fudhatamuu fi hojiin olaantummaa seeraa akka kabachiisu cimee itti fufuudha ibsan. Karaa marii nagaa tuffatanii humnaan aangoo mootummaa dhuunfachuuf kanneen yaalan akkasumas hokkora uumame akka carratti fayyadamuudhaan saamicha raawwachuuf kanneen deeman humnoonni hidhatan mankaraaristoonni fi finxaaleeyyiin humnoota biyya alaa farreen nageenyaa ta'an waliin hojjetan yaaddoo nageenyaa ta'aa jiran jechuun ibsee jira mootummaan federaalaa. Rakkooleen naannoo Amaaraa karaa nagaatiin akka furamaniif kanneen duraa dhaabbilee mootummaa jaarsolii biyyaa fi abbootii amantaa waliin yaaliiwwan adda addaa taasifamuu kan eere tajaajilli odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaa ta'us rakkinichaa furmaata argachuun akka hin danda'amne ibse. Humnootiin saamichaaf jaaraman muraasa kan jee tajaajilli tikaa biyyaalessaa ammaan tana caasaalee mootummaa akka diigaman tajaajilli dhaabbilee maallaqaa akka adda citan bu'uuraaleen misoomaa daandileen akka cufaman taasisuun uummata irratti dhiibbaa kallattii hedduu uumuudhaaf yaalii taasisaa jiranii jee. Tajaajilli odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaa rakkoo naannichatti mudate karaa mariitiin furuudhaaf mootummaan fedhii akka qabu ibsollee haalicha irratti garuu gadi fageenyaan wanni ibsame takka illee hin jiru. Haalli nageenya naannoo Amaaraa keessaa hammaataa deemuu isaatiin wal qabatee dhaabbileen amantaa paartileen siyaasaa fi waldaaleen siivilii dhimmichi karaa mariitiin akka furamuuf ibsawwan baasuun qaamolee hundaaf waamicha taasisanii jiran. Walitti bu'iinsi humnoota nageenya mootummaa fi hidhattoota faannoo jidduutti gaggeeffamaa turee fi keessattuu magaalota keessatti akkuma itti fufetti jiraachuun beekamee jira. Jalqaba torbaan dabree irraa qabee walitti bu'iinsi cimaan dhufeen magaalota guddoo naannichaa kan taate Baardaar dabalatee magaalota godinaalee keessatti sochiin danqamee jira. Daandilee waan cufamaniif sochiin geejjibaa danqamaa kan jiru hoggaa ta'u walakkeessa torbaan dabree irraa kaasuun daandiin qilleensa Itoophiyaas iddoowwan naannichatti balaliinsa idilee taasisaa keessaa bakka sadiitti balalii xayyaaraa haqee jira. Labsi yeroo muddamaa dhuma torbaan dabree irratti labsame raawwachiisuuf kan ijaarame ajajni qajeelcha waliigala hojii seeraa fi sirna kabachiisuu irra raawwachiisuun naannichi yeroo gabaabaa keessatti gara sochii idilee isaatti akka deebi'u akka taasisu beeksisee jira. Ajajni qajeelcha waliigala yeroo muddamaa kun naannoo Amaaraa raayyaan ittisa biyyaa tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaa poolisii federaalaa paartii bilchiginnaa fi tajaajila kominikeeshinii keessatti argamuun naannichatti seeraa fi sirna kabachiisuuf akkasumas hojiiwwan caasaalee mootummaa fi paartii deebisanii cimsuun akka raawwatu ibsee jira. Manni maree ministeerotaa labsii yeroo muddamaa baatiiwwan itti aanan jaaf hojiirra oolfamu jechuun hagayya 4 bara 2023 dabree labseen torbaan lama keessatti mana maree bakka bu'oota ummataatiin raggaasifamee eegama. Kutaalee naannichaa hedduu keessatti walitti bu'iinsa deemaa jiruun geejjibni lafoo fi qilleensaa danqamee jiraachuunis beekamee jira. Sababa kanaan tajaajilli intarneetii adda citee jira. Magaalotaa fi iddoowwan garii hidhattoonni to'achuu hoggansi labsii yeroo muddamaa kan ta'e Obbo Tamasgen Xurunaatiin durfamu ibsee jira. Walitti bu'iinsi naannoo Amaaraatti yeroo dhiyoos dhalate akkaan erga ammaatee booda mootummaan naannichaa humna isaa ol ta'uu ibsuun mootummaan federaalaa jidduu seenee jira. Adeemsa seera kabachiisuu karaa idileetiin nageenya naannicha keessatti mirkaneessuun hin danda'amne jechuun pirezidaantiin naannoo Amaaraa Dr. Yilqaal Kaffaalaw mootummaa federaalaa akka jidduu seenee seera kabachiisu xalaadhaan gaafatanii turan. Kanuma wal qabatee manni maree ministeerotaa jimaata dabree labsii yeroo muddamaa ji'oota ja'aaf turu naannoo Amaaraa keessatti labsee turuun ni yaadatama. Ajajaa fi qajeelfama labsiin kun ittiin raawwatamus boceetii jira. Ajajni labsii yeroo muddamaa kun hojii isaa kanaan naannicha yeroo gabaabaa keessatti gara nagaa fi sochii idileetti akka deebi'uuf hojjetaa akka jiru himee jira. Haa ta'u malee daayirektarri
dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom walitti bu'iinsi dhalate kun fayyaa hawaasaa irratti balaa kan uumuu fi sirna kanniisa tajaajila fayyaa waliigalaa kan gufachiisu ta'uu ibsuun kun akkaan isaan yaaddessuu deeman. Dr. Tedros Adhanom deeggarsi fayyaa hawaasarraa akka hin cinnee fi dhaabbata isaanis jaarmaalee deeggarsaa kaan waliin ta'uun tajaajila barbaachisaa kennuu irratti akka hin gufanneef sirni tajaajila fayyaa naannichaa xiyyeeffannoon eegamuu qaba jechuunis dhaaman. Hunda caalaa nageenya akka bu'u dhaamnaa jedhan Dr. Tedros Adhanom. Komishinii mirga biyyaalessaa Itoophiyaa walitti bu'iinsi kutaalee biyyattii garagaratti mudataa jiru hatattamaan akka dhaabbatu waamicha dhiyeessee jira. Yeroo ammaa walitti bu'iinsi mul'atu haal duree tokko malee dhaabbachuudhaan gaaffileen hundinuu mariin akka furaman komishinii olaanaa komishinichaa Profeesar Masfin Araayaa ibsa kennaniin eeranii jiran. Komishinichi walgahii hatattamaa geggeessuu kan eere komishinerichi walitti bu'iinsi hatattamaa yoo hin dhaabbanne hojiilee komishinichaa irratti dhiibbaa akka uumu ibsaniiti jiran. Yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraatti qormaata biyyoolessa kutaa 12ffaa kan bara 2015 akka lakkoofsa biyyattiitti qoruuf yuunivarsiitiiwwan biyyattii adda addaa keessatti ramadamanii turan gara naannoo isaaniitti deebi'uu waan hin dandeenyeef magaalaa Finfinneetti akka turan taasifamu himan. Sababa walitti bu'iinsa iddoowwan naannoo Amaaraa baay'ee keessatti itti fufee jiruun karaan cufamuu hordofee barsiisonni yuunivarsiitii naannoo Amaaraa irraa gara naannolee biroo ergamanii turan erga qormaanni xumuramee booda gara iddoo irraa dhufaniitti deebi'uu akka hin dandeenye Addis Istaandardiitti himan. Qormaata biyyoolessa kutaa 12ffaa qoruuf gara yuunivarsiitii Dambidollootti ramadamee kan ture barsiisaan yuunivarsiitii Gondar Indaalamaan Waalaa akka Addis Istaandardiitti himanitti hojii qorumsa itti ramadamee ture erga xumuree booda qindeessitoota ejensii qormaataa irraa itti bilbilamee gara yuunivarsiitii irraa dhufeetti deebi'uu waan hin dandeenyeef iddoo yeroodhaaf qophaa'eef akka turu itti himamu ibse. Akka Indaalamaa hojjedhutti barsiisonni Finfinnee gaan yuunivarsiitii siivilii sarvisiitti akka turan kan taasifaman yoo ta'u iddoon qophaa'e waan guutameef iddoon biraa hanga qophaa'utti eegaa jiraachuus hime. Barsiisaa yuunivarsiitii Gondar kan ta'e Profeesar Siisaay Asmaree yuunivarsiitii Asoosaatti ramadamee qormaata biyyoolessa kutaa 12ffaa qoraa turuu himuun sababa rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraa keessa jiruun Finfinnee turuuf dirqamuu hime. Durgoon guyyaan mootummaa irraa isaaniif kenname 420 kan hin caalle ta'uu kan himan namni kun isa keessaa ammoo parsantaan 40 iddoo bultiif jedhame akka irraa kutamus himan. Itti dabaluunis Profeesar Siisaay kafaltii durgoo kanaan qofa magaalaa Finfinnee keessa turuun ulfaataa ta'uu ibsuun kana malees walitti bu'iinsa naannicha keessa jiruun mindaan ji'a adoolessaa kan isaaniif hin kafalamin ta'us Addis Istaandardiitti hime. Haaluma wal fakkaatuun barsiisonni yuunivarsiitii biyyattii garagaraa irraa qormaata biyyoolessa kutaa 12ffaa qoruuf gara naannoo Amaaraa imalan muraasni gara naannoo isaaniitti kan deebi'an ta'us ammallee kan hafan gaagama guddaa keessa jiraachuu miidiyaalee hawaasaa irratti odeeffamaa jira. Gama biraatiin ministeerri barnootaas dhimma kana ilaalchisuun ibsa torbee dabre laateen barsiisota naannoo Amaaraa keessatti ugguramanii jiran baasuuf yaalii akka taasisu beeksisuun isaanii yaadatama. Ministeerri barnootaa ibsa isaa kana keessatti rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraa mudateen qormaanni adda cituu bira dabre walitti dhukaasa hidhattootaa fi humnoota nageenyaa mootummaa jidduutti taasifamaa tureen barsiisaan qoruuf garas deemee fi poolisoonni federaalaa hojii eegumsa yuunivarsiitichaarra turan 2 ajjeefamus ibse. Barsiisaan ajjeefame kunis barsiisaa yuunivarsiitii Walqixxee irraa qormaata kanaaf gara Gondar deeme gargaaraa Profeesar Taaddasaa Abbabaa jedhamu ta'uu yuunivarsiitichi ibsa gaddaa baaseen mirkaneessee ture. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo naannoo Amaaraa keessatti mudate karaa nagaatiin furuuf ammallee carraan kan jiru ta'uu hime. Naannoo Amaaraatti labsiin yeroo muddamaa akka labsamuuf sababa kan ta'e walitti bu'iinsi humnoota nageenya mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti deemaa jiru marii karaa nagaan furmaata argachuu akka danda'u mootummaan Itoophiyaa ibsee jira. Hojiiwwan waggaa kana keessa hojjete wayita gabaasu yaada kana kan eere tajaajilli nageenya odeeffannoof tika biyyaalessaa rakkoo kana karaa nagaa furuuf tattaaffii taasisaa akka jirus ibsee jira. Mootummaan federaalaa humni addaa naannoo diigamuudhaan miseensonni gara raayyaa ittisa biyyaa fi caasaalee nageenyaa biyyattii garaagaraatti akka makaman wayita murteessutti rakkoon kun dhalatee jira. Walitti bu'iinsi humnoota nageenya mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti hammaate humna idilee naannichaatiin to'atamu wayita dadhabamu naannichi mootummaa federaalaa deeggarsa gaafatee jira. Kana hordofuudhaan manni maree ministeerotaa dhuma torban darbeetti labsii yeroo muddamaan labsee jira. Daayirektarri tajaajila nageenya odeeffannoo fi tika biyyaalessaa akkasumas walitti qabaan ajajaa waliigalaa qajeelfama labsii yeroo muddamaa obbo Tamasgeen Xuruunee dilbata darbee wayita ibsa kennan humni hidhate kun magaalota aanaalee fi godinoota naannichaa garii kan qabate ta'uu himanii jiru. Humni hidhateen naannicha keessa socho'u kun mootummaa naannoo fi kan federaalaa humnaan kuffisuuf karoora kan qabu ta'uunis eeramee jira.